qabsaa mirga dhala namaa fi xiinxalaa siyaasaa hayyuu beekamaa Oromoo bira darbee Itoophiyaa, Afrikaa fi addunyaa fayyadu. Kan mootummaan abbaa irree sagalee isaa yoo dhagahe rifatu, kan cunqurfamtoonni sagalee isaatiin gammadanii. Xiinxalaa siyaasaa fi qabsaa mirga dhala namaa kan Rabbiin addunyaa kanaaf kenne nama dhugaadhaan beekamu. Nageenya isin gaafachuu hin irraanfanne yoo harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa. Nageenya keenya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jenna. Qophii keenya har'aatiin seenaa xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu beekamaa Jawaar Mohammadii fi akkasuma kitaaba hin gaabbu kutaa tokkoffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerra keenya. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Maqaan kiyya Jawaar Siraaj Muhammad Tufaa Jiloo Obsee Godaanaa Kitoo Boonyee Biillaa Aanaa Gitaaroo jedhama. Aadaa Oromoo keessatti namni tokko yoo xinnaate hanga abbaa torbaa lakkaa'uun waan namarraa eegamuufan tarreesse. Yeroo nuti ijoollee jaarsoliin maqaa warra keenyaa 10 ol nutti himaa turanii akka hin irraanfanneef irra deddeebi'anii nu gaafata turan. Ani garuu turaa keessa abaabayyuu duubaan warra jiran irraanfadhe ture. Dhiheenya kana sababa gaafii ilmi kiyya Oromoon irra deebi'ee na gaafateef akka irra deebi'ee baruuf dirqame. Yeroo mana hidhaa jirutti Oromoof bilbilee osoo haasofnu maqaa warra keenya hanga abbaa 10 na gaafate. Edaa namni Oromoo dhaloota ofii beekuu qaba waan jedhan waan dhagaheef gaafii tasaa inni na gaafateef hin beeku jechuun saalfadhe. Maquma arraba irra dhufe tarreessee itti hime irra deebi'ee na gaafate. Maqoota duraan himeef waan hin yaadanneef ammas kanuma mataa keessa na dhufe tarreesseef abbaa dogongora qaba jedhee na qabe. Edaa inni kanan ani itti hime na jala barreeffata ture. Kan marsaa lamaffaa itti hime wal bira qabee akka hin irraanfanneef arge. Ani yeroo sadaffaaf sobee qabamu hin feene akkan jarjara qabu itti hime bilbila itti cufe. Obboleettiin tiyya saffisaan abbaa guddaa yookaan abbeeraa keenya gaafattee akka na dhaqqabdu erge. Isheenis waan isarraa dhageesse barreessitee naaf fidde. Gaafa beellama torbaanii Oromoof bilbilee qoba dhiibee irra deebi'ee hanga inni hifatutti itti hime. Baraa fi iddoon itti dhaladhee ergan guddadhee sirriitti of beeke booda hubadhe. Qormaata kutaa 8ffaa yookaan ministeerii fudhachuudhaaf ragaa dhalootaa akka finnu manni barumsaa nu ajaje. Sababoota gara boodaa kitaaba kana keessatti ibsamaniin kan ka'e ragaa barnootaa kutaa 8ffaa gadi hin qabu ture. Kanaafuu maatii irraa odeeffachuun dirqama. Yeroo boqonnaa simisteera baanee akkootii yookaan haadha tiyyaa muluu badhaanee bira dhaqee gaafannaan abboo yookaan gimboota boruu yoo jedhan galgala isaa akkan dhaladhe natti himte. Abboon ayyaana ortodoksii yoo ta'u ji'a jaaffaa guyyaa 5ffaa oola. Kanaafuu galgala caamsaa 4 kan 5tti barii akkan dhaladhe naaf gale. Eessumni kiyya Haayilee Tolaa barii dhaloota kiyya bara 1978 akka lakkoofsa Habashaatti akka ta'e naaf hime. Anis haala kanaan guyyuma dhaloota kiyya caamsaa 4 bara 1987 akka lakkoofsa Habashaatti ta'u qabadhee waraqaa ragaa waajjira gandaa irraa barreessee mana barnootaa galche. Afaan Oromoon dubbattaare ani Oromoo dhaggeeffattaare wal qorannaa gadi taa'e abbaa torba keenaa lakkaa'e. Yeroo carraa mana barumsaa biyya alaa argadhee gara Singaappoor deemuudhaaf qophaa'u paaspoortii baafachuudhaaf guyyaa dhaloota koo akka lakkoofsa faranjiitti akka barreessu gaafatame. Gurbaan guca gochuus waggaa 8 ji'as guyyaas waggaas akkan itti dabaluuf na gorse. Caamsaa 12 bara 1986 Meeyii 12 bara 1980 jijjiiree barreesse. Guyyaan addunyaan ittiin na beektus kanuma. Kan marsaaleen hawaasaatiinis bara happy birthday jedhanii na yaadachiisan isuma kana. Hanga gaafa Singaappoor dhaquu takka ayyaana dhaloota koo kabajadhee hin beeku. Gaafa tokko ganama hirribaa ka'ee yeroo ciree nyaachuudhaaf kaafee yoon dhaqu barattoonni wal gahanii maqaa kiyya dhahaa ergan sirbanii booda keekii akkan muruuf albee na harka kaayanii. Gaafni sun guyyaa ayyaana dhaloota ganna 18 ta'uu isaati. Yeroo daa'imummaa turetti bakki dhaloota kiyyaa iddoon itti guddadhe natti fakkaataa ture. Gaafa tokko godina Arsii Aanaa Gololchaatti akkan dhaladhe osoo namatti himuun haati tiyya na dhageesse. Yeroo sanatti haasaa kiyya addaan kuttee dogongora akkan dubbadhe natti himu hin filanne. Ergan ani nama wajjin haasaa ture saniin adda bahee booda bakki itti dhaladhe Gololchaa osoo hin taane Aanaa Askoo ganda diimaa bakka Jinnii jedhamu bakka gabayaan wajja duree yookaan wixataa itti dhaabatutti akka ta'e naaf himte. Aanaa Askootti dhalachuu kiyya dursee beekuu baadhus iddoo Jinnii jedhamtu tana garuu nan beeka ture.
maqaan jinni jedhamu iddoo kanatti wanti moggaafameef goda fincaan itti gadi dhangala'u tokkorraa kan ka'edha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa seenaa xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed kutaa tokkoffaa kanumaan goolabnee jira. Kutaa lammaffaa keenyaan hamma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.